Baga Waaqayyo bara haaraa bara 2014 nagaan isin ga'e. Akkam jirtu hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo akkasumas miseensota waldaa duukaa bu'ootaa bakka garaagaraa jirtan nageenyi Waaqayyo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Kun bara haaraa sababeeffachuun qophii addaa waldaan duukaa bu'ootaa qopheessee karaa TV, OCN fi YouTube waldaa keenyaan isin biraan ga'udha. Qophii keenya addaa har'aatiin qabiyyee garaagaraa sooneffannee kan dhiyaanne yoo ta'u, dursa hangafa Phaaphaasii godina Shawaa Kibba Lixaa fi biyyoota Baha Afrikaa akkasumas eegaa olaanaa Gadaamii Miskaayii Zuunaa Madaanaalamii fi waldaa duukaa bu'ootaa kan ta'an abbaa keenya eebbifamoo Abuna Saawuroos ergaa baga geessanii nuuf dabarsaniiru garasitti isin fudhan. Abbaa kan ilmaa kana fuudha qulqulluu Waaqayyo tokko. Amiin. Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya uumaan keenya baga bara 2014 bara zamana Maarqos isin hin ga'e baga ayyaana haaraadhaan bara haaraadhaan baga Waaqayyo isin hin ga'e jedha. Barri haaraa kun bara nagaa, bara jaalalaa, bara misoomaa isin haa ta'u jedha. Egaa Waaqayyo yeroo darbe yookaan bara darbe san nagaan nu dabarsiisee anasiin nu ga'e galanni isaa haa ga'u. Egaa bara dhufu kan ammoo akka Waaqayyo jaalatutti Waaqayyo akka nu ajajutti akka jiraannu bara kana keessa waan gaarii akka hojjennu waan Waaqayyo jaalatu hojjechuun nu barbaachisa. Cubbuu ofirraa dhiqneetoo bara haaraa kana haaraa taaneetoo Waaqayyo akka nurra bulu taasisuun nurra jira. Biyya keenyas immoo nagaa nu haa godhu bara nagaa nu haa godhu isin haa jiraachisu jedhu. Waldeenyi waldaa duukaa bu'ootaa kun hojii baay'ee hojjechaa jira. Hojii baay'ee hojjechaa jirtu bakkuma bakkatti biyyuma biyyatti godina irratti hojii baay'ee hojjechaa jirtu. Kanuma caalarree hojjechuu isinirra jira. Garuu qormaata guddaa jira. Qormaanni jiraatu malee immoo jabaachuun hin danda'amu. Kanaafuu bakkuma jirtanitti cimtaniitoo jabaattanii hojii hojjechuu isinirra jira. Amma gara baadiyyaattis baay'ee barsiisaa jirtu. Faarfannaadhaanis barmootaanis hojii guddaa hojjechaa jirtu. Kanaafuu kanumarra caalu bara haaraa kanarratti hojii kana caalu hojii darbe keessa bara darbe keessa caalu akka hojjettan adaraa isinii jedha. Abbaa keenya Waaqayyo sagalee jireenyaa isaana dhageessisuu mootummaa isaas isaana dhaalchisuu jecha kanattaan sun faaruu bara haaraa ilil jedha abaaboon daddaraareera jedhu kutaan faaruu waldaan duukaa bu'ootaa nu dhiyeessan isin affeerra.
Obboloota keenya faaruu nu dhiyeessan Waaqayyo sagalee jireenyaa isaanii dhageessisu mootummaa isaa isaan ilaalchisu. Ammas irra deebi'uun baga Waaqayyo bara haaraa bara 2014 nagaan isin ga'e jenna. Waldaan duukaa bootaa wiirtuun giddu galeessaa ayyaana bara haaraa miseensota isaa waliin waajjira waldichaatti kabajatee ooleera. Obboleessi keenya mootii beenyaa guutuu qophichaa akka ta'anitti nu dhiyeessa. Hundi keessanuu bakka jirtanitti baga bara araaraa bara 2013 irraa bara 2014tti nagaan geessan. Kun sagantaa addaa bara araaraa bara 2014 sababeeffachuun kan qophaa'ee isiniif dhiyaatedha. Sagantaa keenya kan eegallu akka sirna barsiisa mana kiristaanaa keenyaatti kadhannaa abbootiitiin ta'a garasumatti dabarsina. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Waaqa tokko kan ta'an maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu qulqulluuf ulfaatoo kan ta'an sadummaa tokko Sillaaseetti amanuuf kadhachuun yaa seexanaa sin ganaa haadha koo mana kiristaanaa fuuldura dhaabadheen si gana kanaaf ragaan koo maaramiidha addunyaa kanattis addunyaa sadhuutti ishee dawoo taasine yaa seexanaa sin gana yaa gooftaa si galateeffanna yaa gooftaa si kabanya yaa gooftaa si bitamna yaa gooftaa maqaa qulqulluu ni galateeffanna jilbuun hundumtuu kan siif sagadu siif sagan arrabni hundumtuu si bitama waaqa waaqotaa gooftaan gooftotaa mootiin moototaa sidha uumamaan fooniif lubbuu keenya sidha.
foon keenya lubbuu keenya uumtee yeroo kana sa'aatii kanaan kan nu geesse ayyaana kana ayyaana jabana Maatiyoosii gara jabana Maariqoositti nu geeddartee nu jijjiirtee nu ceesistee sagantaa ayyaana kana bara haaraa kana bara araaraa kana bara jabana Maariqoos kana 2014 kana akka kabajni waan nu eeyyamteef galanni ulfinni siif haa ta'u. Ayyaana kana ayyaana nageenyaa, ayyaana jaalalaa, ayyaana tokkummaa, ayyaana fayyinaa akka nu gootu, biyya keenyas biyya araaraa, biyya misoomaa, biyya jaalalaa akka nu taasiftu, uummata keenyas biyya keessa biyya alaa magaalaa baadiyyaa kan jiran hunda isaanii iyyuu nagaadhaan akka nu eegdu eeyyama keef jaalala kennuuf haa ta'u. Walgahii raajotaa kan duukaa bu'ootaa kan qulqullootaa akkuma eebbiste sagantaa keenya kana nu jidduutti argamte ayyaana kanas akka nuuf eebbistu jabana kanas bara kanas akka nu eebbiftuu fi yaa abbaa keenya oo jennee haa kadhannu. Yaa abbaa keenya oo samiirra kan jiraattu maqaan kee galateeffamu mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee samiirratti akka ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Buddeena keenya irra ga'u nuuf kenni, yakka keenya nuuf dhiisi. Nutis kan yakkine akkuma dhiisnu qorumsaatti nun galchin. Amaarraa nu oolchi malee mootummaan kan keetiyoo. Humnees galannis bara baraan ameen. Yaa giiftii keenya dubaroo Maariyaam, nagaa ergamaa Gabri'eel qulqullootiin nagaa siin jenna. Yaada keetiin dubaroodha, foon keetiinis dubaroodha. Yaa haadha Waaqayyoo siif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaas kan eebbifamteedha. Fireen gadameessa keetiis kan eebbifameedha. Kennaan kan guutamte gammadi. Waaqayyoo si wajjin jiroo jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin bira dhiifamaa araara nuuf kadhadhu. Cubbuu keenya akka nuuf dhiisu bara baraan ameen. Hundi keessanuu bakka kanatti kan walitti qabamtan cubbuu keessanirraa kan hiikamtan bilisa kan baatan kan qulqullooftan ta'a. Anaanis isiniinis isa darbe cubbuu keenya akka nu dhiisu isa dhufuus cubbuurraa akka nu eegu si'a 12 maaloo yaa Kiristoos nu fayyisi haa jennu. Akkasuma haadha isaa qulqulleetti dubaroo Maaramiidha jedhe akka nu fayyisu maaloo haadha kee durbee Maaramii jedhi nu fayyisi haa jennu si'a 12. Maaloo haadha kee Maaramiidha jedhi nu fayyisu otoo beektanii jajabummaan osoo hin beekiin wallaalummaa daa'immaa qabdan hin gayyoonatti yaaduu dubbachuu hojjechuudhaan cubbuu kan raawwattan qulqulluu kan ta'e Waaqayyo cubbuu keessan irraa sinaa hiiku, Waaqayyo sinaa eebbisu, Waaqayyo sinaa hiiku. Kadhannaa kana kan nu godhani abbaa keenyaafis Waaqayyo sagalee jireenyaa nuuf haa dhageessisu. Tolee daawwattoota keenya egaa amma sagantaa keenya kallattiitiin kan itti fufnu ta'a. Amma dursinee kan nuuf dhiyaatu faaruu miseensota waldaa duukaa bu'ootaa kutaa faaruutiin kan nuuf dhiyeessan ta'a. Isa hordofnee walitti deemnaan waliin tura. Kunoo nuuf dhufee nagaani barri nagaa'ee naaraani. Kunoo nuuf dhufee nagaani barri faayee naaraani. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu baraani. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu baraani. Kunoo nuuf dhufee nagaani barri nagaa'ee naaraani. Kunoo nuuf dhufee nagaani barri faayee naaraani. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu baraani. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu baraani. Nagaadhaan nu eege otoo baay'inaan kaakaani wal geggeeddarsiisuun guyyaadhaaf halkaniini. Kunoo nu ga'ee bara haaraa kanaani galateeffadha gammada amantoonni. Kunoo nuuf dhufee nagaani barri nagaa'ee naaraani. Kunoo nuuf dhufee nagaani
barreeffamnaaraani maqaan waaqayyoo haa eebbifamu baraani haa eebbifamu baraani. Namoota dadhaboo humna isaatiin nu jabeesse iddoo dhiphinaatti ergamoota isaa nu tikse sammuu nagaadhaan galata isaaf nu qopheesse galateeffannaa gooftaa nagaa nu geggeesse kunoo nuuf dhufee nagaane. Barrina gaa'e naaraani nuuf dhufee nagaani barreeffamee naaraani maqaan waaqayyoo haa eebbifamu baraani maqaan waaqayyoo haa eebbifamu baraani. Biyya keenya keessa ayyaana na baay'iseera lafa biyya keenya magariisa uwwiseera eebbi gooftaadha kunoo nu qaqqabateera galateeffadhaa bara haaraas argineerra kunoo nuuf dhufee nagaani. Barrina gaa'e naaraani kunoo nuuf dhufee nagaani barreeffamee naaraani maqaan waaqayyoo haa eebbifamu baraani haa eebbifamu baraani. Bara haaraa kana jabaannee isaaf hojjenna biyya lafaa keessa ofii keenya adda baana kan gooftaa taaneetu mana isaatti deddeebina kan inni nuuf godhe saba isaatti odeessina. Kunoo nuuf dhufee nagaani barrina gaa'e naaraani kunoo nuuf dhufee nagaani barreeffamee naaraani maqaan waaqayyoo haa eebbifamu baraani maqaan waaqayyoo haa eebbifamu baraani. Kunoo nuuf dhufee nagaani barrina gaa'e naaraani kunoo nuuf dhufee nagaani barreeffamee naaraani maqaan waaqayyoo haa eebbifamu baraani maqaan waaqayyoo haa eebbifamu baraani. Obboloota keenya faaruutiin nu tajaajilaniif waaqayyo sagalee jireenyaa nuuf haa dhageessisu. Baga jabana Maatiyos irraa gara jabana Maarqositti nagaan ceetan jenna. Itti aansuudhaan abbaan keenya ergamaan ifaa Qomoos Abbaa Walda Kidaan bara haarawaa kana ilaalchisuudhaan ergaa gabaabaa nu dabarsu kallattiimaan gara isaaniitti darbina. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin. Kabajamtoota saba waaqayyoo kiristaanota biyya keessaa biyya alaa kan jirtan sagantaa kana kan hordofaa jirtan hundi keessan baga ayyaana bara haaraa kana jabana Maatiyosii gara jabana Maarqositti nagaadhaan ceetanii baga ayyaana kana geessanii 2013 jabana Maatiyos irraa eeyyama isaa ta'ee fedha isaa fi jaalala isaa ta'ee waaqayyoo bara jabana Maarqositti nu ceesiseera 2014tti ayyaana kana yeroo kabanyu bara haaraa kana yeroo kabanyu sammuu haaraadhaan kan gaabbiin galle gaabbii galuudhaan walirraa kan fagaanne gara walitti dhiyaachuudhaan tokkummaadhaan jaalalaatii walii galteedhaan bara haaraa kana akka kabanyuu fi akkasuma keessumatti immoo
ayyaana kanarratti warri hirmaanne dhukkubsatanii sirriirra kan ciisan, bakka tsabalaallee kan jiran, mana isaaniillee kan ciisan, rakkatanii nyaata guyyaa uffata waggaa kan dhaban, fayyaa fi nageenya kan dhabanii jiran, uummata keenya saba keenya yaadachuudhaan ayyaana kana akka kabajnu ergaa kunan dabarsaa. Akkasuma biyya keessas biyya alaas kan jirtan sagantaa waldaa duukaa bu'ootaa kana irratti kan hirmaachaa jirtan hundi keessanuu irra deebiidhaan baga ayyaana haaraa kana bara haaraa kana bara 2013 gara 2014 akkasuma jabana Maatiyoosii jabana Maarqositti baga nagaan ceetanin jedha. Ayyaana gammachuu, ayyaana nageenyaa, ayyaana fayyinaa, ayyaana amantaa keenyatti itti jabaannu, ayyaana qalbiitti jijjiirrannu, ayyaana waaqayyo wajjin ittiin jiraannu waaqayyo hunda keenyaa taasisu. Irra deebi'uudhaan abbaa keenya waaqayyo sagalee jireenyaa nuuf haa dhageessisu, dhaaltu mootummaa isaa taasisu. Sagantaa qophii addaa ayyaana bara haaraa sababeeffachuudhaan kan hordofaa jirtanii kana taansuudhaan turtii gabaabaa qophii addaa bara 2014 sababeeffachuudhaan miseensotaa fi kutaalee waldaa duukaa bu'ootaa wiirtuu giddu galeessaa waliin turtii gabaabaan taasisnaa nu waliin tura. Dura maqaa kee fi kutaa kee nutti. Tole, maqaan koo Saaraa Girmaan jedhama. Itti gaafatamtuu kutaa tololtummaa fi piroojeektii waldaa duukaa bu'ootaa wiirtuu giddu galeessaati. Kutaaleen waldaa duukaa bu'ootaa hedduutu jiru. Kutaan keessan maal irratti xiyyeeffateeti hojii kan hojjetu? Egaa kutaan keenya erga hundaa'eeti almost amma waggaa 3ffaa qabateetiin jira. Kutaalee waldaan qabu keessaatis kutaa tokkooti. Akka kutaa keenyaatti wantoota nu raawwannu wantoota gurguddoo 4dha kan jiru. Tokkoffaan manneen kiristaanaa baadiyyaa gargaaruudha. Innis mana qulqullummaa keessatti wantoota barbaachisan irraa kaasee hanga manneen kiristaanaa sana ijaaritiitti kan godhaa jechuudha. Lammaffaan immoo mana barumsaa sanbataa kitaabilee adda addaatiin akkuma beekamu waldaan keenya kitaabilee adda addaatiin hiikuutiin hin beekama. Sana manneen barumsaa sanbataa mana kiristaanaa keessa jiran gargaaruufidha jechuudha. Sadaffaa irratti immoo harka qalleeyyii yeroo tsooma hiikkaas haa ta'u yeroo akkasumatti karaa uffataatiinis karaa tsooma eegsisuutiinis gargaaruudha jechuudha. Galminaa arfaffaa immoo akka kutaatti piroojeektiiwwan fakkeenyaaf manneen kiristaanaa baadiyyaa keessa hin jiru qabeenya hin qabu. Qabeenya sanatti garuu namni waan tokko kireet godhee akka isaan itti fayyadaman taasisu waan hin jirree fi ofii isaanis itti fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Akka kutaatti maalidha? Piroojeektiiwwan adda addaa waan namoota baadiyyaa manneen amantaa baadiyyaa sanaaf kireet goonee kennine akka isaan irraa fayyadamanii fi mana amantaa isaaniis akka isaan gargaaran taasisuudha jechuudha. Inni biraa fakkeenyaaf amma irra caalmaatti Oromiyaa keessatti manneen amantaa baay'ee dhiibamaatiin jiru. Sababiin isaa immoo lafti isaanii jalaa fudhamuutiin jechuudha. Akka waldaattis akka kutaatti nama seeraa wayii qopheessinee mana amantaa sanaaf akka falmanii deebisanii gochuudha jechuudha. Akka kutaatti wanneen gurguddoo arfan kana qabanneeti jechuudha. Bara 2011 ji'a 6ffaa keessa kan hundoofne jechuudha. Tole, egaa kutaan keessan hojiiwwan gaggaarii ta'an hedduu hojjetaadha kan jiru. Keessumaa egaa lakkoofsaan hanga 4tti tarreessitanii qabataniittu. Egaa hanga ammaatti waldaan hundeeffamee gara waggaa 10 gahaa jira. Qabatamaatiin wanti hojjettanii argisiistanii hanga ammaatti bu'aa argisiisa jira? Egaa akkuma sila kaasuuf yaaletti erga waldaan hundaa'e waggaa 10 kutaan kun waldaa faana miti kan jalqabe. Fakkeenyaaf akka kutaa miseensaaf akka kutaa faaruufa yeroo sana miti kan jalqabe 2011 ji'a 6ffaa keessadha jechuudha. Kireettee kan jalqabe akka kutaatti jechuudha danda'e. Aga ammaatti wantoota ni tarreesse galma siran tarreesse keessaa piroojeektiiwwan lamarraan kan hafe wantoota galmoota lamaan bakkaan ga'eera jechuudha. Fakkeenyaaf bara 2011 ta'e 2012 otoo koronaan hin dhufin dura jechuudha. Manneen amantaa baadiyyaa aga danda'uun aga humni isaaf eeyyameetti gargaaraatiin ture. Harka qalleeyyiis tsooma eegsisaatiin ture. Akkasumas galma lamaan warra jalatti hafe piroojeektiiwwan kireet godhiitii fi seeraan falmiitirraan kan hafe wantoota lamaan dura kaa'aman hunda raawwateera jechuudha. Kutaan keessan hojii isaatti akka seeneerudha yaadannoo kennitti raawwachuu kan dandeenye. Egaa barri kun bara haaraadha. Barri 2014 achirrattoo wanti isin hojjechuuf karoorfattan maalidha? Uummannis maal isinirraa ta'aa eegu?
Egaa akka kutaatti namni tokkoon karoorfata. Kutaan keenyas karoora hin qaba bara 2014 jechuudha. Karoorri keenyayyuu kan inni jalqabu wantoota baroota 2011 ta'e 2012, 2013 dabalatee wantoota raawwanne sana bakkaan geetidha. Karoorri keenya inni guddaan jechuudha. Akka kutaatti wanta baay'ee karoorfanneerra bara kanaa jechuudha. Wantoonni haaraa jalqabanis baay'een hin jiru. Fakkeenyaaf galmoota kana dura siif kaasee galma 3ffaa farfaffaa irratti kan tarreeffaman jechuudha. Piroojeektii uumuuraan jalqabee hanga manneen amantaa baadiyyaa seeraaf bakka bu'anii akka abukaatootti isaaniif falmanii akka deemanitti wanna kanarratti baay'ee hojjechuuf karoorsineerra jechuudha. Isarratti dabalatee immoo biqiltuu adda addaa manneen amantaa keessatti naannoma keenya kan jiran irratti dhaabitii fi akkasumas immoo xiqqoo wiirtuulee wajjin garaagarummaan hin jira ture jechuun wal dubbisiitiin hin jiru ture. Wiirtuun karaa isaatiin hojjeta, wiirtuun giddu galeessas karaa isaatiin hojjeta ture. Bara kanatti garuu wiirtuulee jiraniif leenjii kennine tokko ta'an jechuudha. Gubbaarraa kan dhufeen jechuudha wiirtuutiin kan deemu. Kanaaf bara kanatti akka kutaatti waan guddaa tokko nurraa eegdu jechuudha. Nutis waan sana gochuuf qophiidha jechuudha. Tole egaa kutaan keessan qofaasaa hojiiwwan amma kana hojjechuu hin danda'u. Hawaasa kiristaanaa hundumaaf ergaan dabarsitan hoo jiraate asumaan carraa isaa isiniif kennin. Egaan uummataaf dabarsuu barbaadu maalidha? Karaa ofii dandeenyu utuu hin qabnu amma namni kan inni yaadu maalidha? Waan tokko gargaaruuf dirqama qarshii qabaachuu yaaduu danda'a. Waan naannoo keenya jiru humna keenya uffata 2 qabna taanaan uffata tokko gumaachuutiin. Biqiltuu naannoo keenyatti argamu tokko buqqisnee dhanni mana amantaa yoo dhaabne boor dhaloonni dhufu mana amantaa sanarraati waa barataa deema. Biqiltuu dhaabitiin akkam akka ta'e mana amantaa keenya misoomsitiin akkam akka ta'e irra baraa deemaa jechuudha. Akkasumaan immoo maal ol qabatee maalidha? Xiqqoo miseensi bara kana hirmaannaan isaa qarshii dhaan gargaariitiin isaa humnaan gargaariitiin isaa xiqqoo laafeera. Kuni akkuma biyya keenyaatti ol qabatee mana amantaas dabalatee jechuudha. Laafinni keenya kun xiqqoo akka jabaatuun barbaada jechuudha. Dabalatee immoo namoota ni galateeffachuu qabu. Miseensota ni galateeffachuu qabu jiru. Jalqabumaarraa yeroon ka'u waldaa duukaa buutota giddu galeessaa miseensota hundumaa kooreewwan galateeffachuun barbaada jechuudha. Itti dabalatee immoo addatti gumaacha baay'ee godhuudhaan yeroo darbee tsooma kan eegsisnu kan taasisanii miseensota wiirtuu biyya alaa keessaa wiirtuu saawudii galateeffachuun barbaada jechuudha. Gatii lubbuu sinifaa taasisu jechuun barbaada. Sanumaan ol qabatee immoo namoonni dhuunfaadhaan yaadaan deeggaruun danda'an akkasumas qarshiidhaan simbira jira jedhanii yaadaan wajjin ta'eetiin warra nu gargaaran hundumaa baay'ee galateeffachuun barbaada jechuudha. Tole obboleettii keenya Saaraa Girmaa kutaa tola ooltummaarraati. Yaada kee kan nu hirteef baay'ee galatoomsin jechuu barbaanna. Ayyaana gaarii. Daawwattoota keenya qophiin keenya addaa akkuma itti fufetti jira. Itti aansuudhaan faaruu tokkoo fi walalloo tokko sin affeerree walitti deebinaa nu waliin tura. Fagaannee deemneerra iddoo duraan jirru kan nu dursee bahee nuuf tolchee bidiru Waaqayyoo dahenne kan jalqabaaf dhumaa Alfaa fi Omeegaadha. Sadorguma fagaannee deemneerra iddoo duraan jirru kan nu dursee bahee nuuf tolchee bidiru Waaqayyoo dahenne kan jalqabaaf dhumaa Alfaa fi Omeegaadha. Sadorguma galaana Eertiraa irra tarkaanfannee aangoo gooftaa keenyaaf hundumtuu faarfannee akka Maariyaam kabaroo qabannee
gargaarsa kee beeknee galataaf ol kaanee fagaannee deemneerra iddoo duraan jirru kan nu dursee bahee nuuf tolchee bidiruu waaqayyoo dahindee kan jalqabaaf dhumaa alfaaf omeegaadha eentu isa dorgomaa. Of dura si buufannee diinamuunee gallaa meeshaa lolaa qabannee si utundaarra caalaa jalqabni keenya si dhumni keenya tolee loltoota farihoo situ nurraa lolee fagaannee deemneerra iddoo duraan jirru kan nu dursee bahee nuuf tolchee bidiruu waaqayyoo dahindee kan jalqabaaf dhumaa alfaaf omeegaadha eentu isa dorgomaa. Labooba ibiddaa keessatti nu argee waaqni abbootii keenya ergamaa nuuf ergee yoo dursee kan bahe daandii keenya irraa taasisuu hin daganne barruusaarra jirra fagaannee deemneerra iddoo duraan jirru kan nu dursee bahee nuuf tolchee bidiruu waaqayyoo dahindee kan jalqabaaf dhumaa alfaaf omeegaadha eentu isa dorgomaa. Badii keenyaaf jecha yoo dhiifamnee abaarsaaf gadadoos yoo laatamnee badiin keenya fayyisaan addunyaa nuuf ta'ee rabeenyaa fagaannee deemneerra iddoo duraan jirru kan nu dursee bahee nuuf tolchee bidiruu waaqayyoo dahindee kan jalqabaaf dhumaa alfaaf omeegaadha eentu isa dorgomaa fagaannee deemneerra iddoo duraan jirru kan nu dursee bahee nuuf tolchee bidiruu waaqayyoo dahindee kan jalqabaaf dhumaa alfaaf omeegaadha eentu isa dorgomaa. Tole daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan qophii addaa bara haaraa 2014 sababeeffachuun waldaan duukaa bootaa isin qopheessedha. Egaa daawwattoota keenya sagantaan kutaa miidiyaatiin qophaa'anii darban kan waldaa duukaa bootaa hundumtuyyuu karaa yuutuubii waldaa duukaa bootaa ni darba. Kanaaf yuutuubii keenya laayik, sabskiraayib, sheer gochuudhaan akka hordoftan isin affeerra. Irra deebi'uudhaan baga bara araaraa bara 2014 nagaan geessan jechaa itti aansuudhaan obboloota keenya kutaa tajaajila garaagaraa keessa jiran waliin ammas turtii gabaabaan taasisna. Obboleettii keenya maqaa kee fi kutaa irra tajaajilaa jirtu nu beeksisi. Maqaan koo Afoomiyaa Mollaan jedhama. Kutaa misoomaa waldaa duukaa bootaa wiirtuu giddu galeessaarra. Tole egaa kutaan keessanis akkuma kutaaleewwan garaagaraa tajaajila garaagaraa kennaa jira. Kaayyoon guddaan kutaan keessan itti hundeeffameef irratti hojjetu maalidha? Kutaan misoomaa
akka kutaa waldaa duukaa bu'ootaatti kutaa tokkodha. Kutaa isa guddaadha. Kutaan misoomaa immoo waldaaleen wanti hojjetu hunda walitti qabuutiin namoonni dhuunfaas wantoota hojjetan walitti qabuutiin fayyadamtoota amantaa ortodoksii ta'anii biraan ga'uudhaaf bataskaana manni kiristaanaa baadiyyaarra jiranii biraan ga'uudhaaf hojjetaa jechuudha. Hojii kana yeroo hojjettan akka karoorfattanitti deemaa jira hojiin hojjechaa jirtan. Kutaan misoomaa waldaa keessatti hundaa'ee hojjechuu jalqabe bara 2011 fulbaana irraa jalqabeeti. Yeroo jalqabnus gamoo Sillaasee jalatti suuqii bannee achirratti meeshaalee qulqullaa'oo fi maxxansa waldaan maxxansan raabsuu irrattii fi dhuunfaatiinis hojjechuudhaan faayinaansii waldaa duukaa bu'ootaa cimsuudhaaf hojjetaa tureera. Kanarraan kan ka'e garuu suuqiin sanaa amma cufamee jira. Rakkinoota tajaajila afaan Oromoo irratti dhiibbaa qaamolee geessisaniin sababa sanaatiin cufamee suuqiin cufamus garuu nuyi meeshaalee waldaa duukaa bu'ootaatiin qophaa'an kitaabota maxxansan raabsuudhaan meeshaalee qulqullaa'oo bataskaanaaf barbaachisan walitti qabuutiin Oromiyaa irratti akka wal ga'an bataskaanota baadiyyaa bira akka ga'anii hojjechaa jirra. Bara dhufoo bara haaraa kana keessatti wanti isin karoorfattanii uummanni isin irraa eeguu danda'u maal maalidha? Bara itti wantoonni karoorfanne wantoota baay'eetu jiru. Isaan keessaa kitaaboleen afaan Oromoo akka walitti qindaa'aniif haala mijeessuu kan qindaa'anii jiraniif immoo raabsuudhaaf kitaabolee waldaan qopheessu kutaa barumsaatiin kan qophaa'an jiru. Isaan maxxansiisuudhaan galii maxxansaaf barbaachisu guutuudhaan maxxansiisnee raabsaa jirra. Ammas kitaaboleen haaraan qophaa'aa jiran jiru. Isaan maxxansiisuudhaan raabsuudha. Ittaansuudhaan mana kiristaanaa wantoota barbaachisan barattoota dilbataatiif yuunifoomii hodhisiisuudhaan akka nurraa bitaniif jechuudha. Hodhisiisnee isaaniif kennuudhaan shaamaa, xaafii warra kanallee oomishuudhaan raabsuuf karoora qabna. Suuqii banachuudhaaf karoorfannee jirra. Suuqii Finfinnee kana keessa jiran wajjin walitti dhufeenya gochuudhaan kitaabolee asitti maxxanan namni bakka dhufee hundumaa akka argatuuf jara wajjiniin waliin hojjechuudhaaf fi hariiroo uumuudhaaf hojjechaa jirra. Ergaan uummata kiristaanaafis miseensota keenya iddoo garaagaraa jiran biyya keessas biyya alaa jiraniif ergaan akka kutaa keessanitti dabarsitan maalidha? Misooma yaadnu kana akka galma ga'uuf miseensonni bakka jiranitti miseensotni keenya gahee mataa isaanii bahuu qabu. Gahee mataa isaanii ittiin ba'an kitaabolee kana asii fudhachuudhaan bakka hin qaqqabne qaqqabsiisuudhaan raabsuudhaan galii sassaabanii seeraan nuuf deebisuudhaan kutaaleen tajaajila waldaa jiran irratti dammaqinaan hirmaachuudhaan kutaan misoomaa kun dirree hojii bal'aa waan qabuuf miseensonni itti makamanii humna haaraa ogummaadhaaf maallaqaan akka nu gargaaraniif miseensota keenya dhaamsa dabarsa. Asummaan suuqiin keenya kan wiirtuu giddu galeessaa kiiloo 5 gamoo almii giraawundii irratti argattu. Dabalataanis wiirtuulee irratti wiirtuu mattuu, wiirtuu adaamaa, wiirtuu asallaa fi wiirtuu ammayyaa irratti ni argamu. Meeshaalee qulqullaa'oof kitaabota waldaan oomishuu fi kitaaba afaan Oromootiin maxxanan kan seera mana amantaa eegan hundumayyuu achirratti argachuu dandeessu. Hordoftoota sagantaa keenyaa hundumaa qophii bara haaraa bara 2014 sababeeffachuudhaan wiirtuun giddu galeessaa waajjira waldaa duukaa bu'ootaatti qopheessee kanumaan xumurama. Qophiiwwan waldaa duukaa bu'ootaa biroo kan itti fufaman ta'a. Ayyaana gaarii.